Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanalii sabboontuu waldagga lixaa akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kooti galanni rabbiif haa ta'u. Isinis nagaa fayyaa guutuu akka qabdanii abdii fi amantii guddaan isinirraa qaba. Akkasumas warroonni maatiinaaf hin taane seenaatii maatiinaaf ta'a walaa jajjabeessinu walaa gargaaruu isiniin jedha. Warroonni maatiinaaf taatanii jirtan immoo galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja onneen korraan isin jaalladha isiniin jedha. Xiqqaa kanarratti kan na jajjabeessitanii jabaadhu naan jettanii na faana taatanii jirtanii hedduu tokko galatoomaan isiniin jedha. Akkasumas guyyaa ramal qabattee dhuftee naan jettanii hiriyaan baay'ee jaalladhuuf baay'ee kabaju tokko piraankii gochuu barbaadeetan jira inshaallah yoo naa mijatee piraankiin godhaa isiniin jedha. Mee itti dawwaleen ilaala piraankicha walumaan daawwanna inshaallah. Garuu ganama kanaan rafti ta'e hin beekne wallaahi rabbi naaf laaffisuu isiniin jedha. Hin sodaadhe. Gaastu. Kasaare. Halo. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam raadu fayyaa keetii? Nagaa akkamitti Nagaa alhamdulillah akkamati? jirta akka jabaata? Jira galata rabbii akkam jiruuf jireenya? Bareeda wallaa akkam nagaadha? Nagaa alhamdulillah. Maani rafaa jirta moo kam sin jeeqee? Harreen mataa kennee ganamaa ka'ee deebi'ee beekta? Ka'ee sa'a kamsa ka'ee ijoollee geggeessa ka'ee deebi'ee jeesan bahachuu har'aa xiqqoo. Maashaallah nagaadha Waan gaaf. nagaami ganumaan gada wal gaadhan. Naa wallaahi nagaadha zim jedhee man sitti dawwale malee. Na yaadde Si yaadee sitti dawwale sin obsuun beekta miti? kootu gaba na yaadde ajjabaa kebeedha. Nan dhufa. Namni gaba gaba itti dhufta. Sababa kan jedhaa. Ji'a kana ji'a kana keessa nan dhufa rakkoon hin jiru. Yaa rabbi akkamatti dhagaan hundumtiyyuu nagaa koote wallaa. Hundinuu nagaadha si biraa akkam maatii keetiin dawwaltaan. Maashaallah bareedaadha gaasi. Waan si gaafadha jedheen sodaadhe yoo tolee naa jettee yoo tolee hin jennes. Ganamaan mataa si naannessuu dhufe dhiifama. Egaa maaliif godhane rakkoo koos immoo nama itti madduusi malee hin jiru kanaaf jedheeni. Waan rakka deebeetaa mana koo sanatu amma mastaayitiidhaa fi qalamii minaaminaan gashuuf jechaa jira amma roobni dhaabbachuuf jedha. Baatii tokko booda hin dhaabata roobni isaaf jedheetanii birrii waa rakkadhee yoo birrii qabaatte kuma arfan tokko naaf liqeessi jedheetanii damuusuma ji'a lammanii tokko. Siin deebisa laanis kan ji'a kanaa walitti qabee wal faana xumurachuun barbaade beektaa qalamiin mastaayitiin birriin isaa guddiidha jedhanii. Kanaaf jedheetanii wal faana xumuradha ani immoo nama si malee nama hin gaafadhu hin qabu kanumaaf jedheen si gaafadhe si deebisa ji'a lama booddee yookaan ji'a sadii booddee. Ji'a lama gidduutti isa immoo ji'a lama gidduutti wal faana si deebisuu hin danda'u kaanis hojii ji'aan hin fudhadha. Kuma afur naa kenni riyaala kuma afur.
ya tadi fagata beta da jala wajib tena jama rakkoon qabu maas hin deebisa ooti hojii hin qabu isa booddee isa xumuradhee naannoo waan qabu. aya ko ga wushi te ya da shi ko nan jiro ada ka ko ga wo a ufara to maro yero da ya Wallaahi te ga te ya wushi ya yeroodhaan ofirraa xumura jedheetani waluma faana ni geggeeffadha jedheetan si gaafadhe galatoomi dhugaa rabbi naaf laattaare. rakkoo qabuusi hollaataa ta'an kaa'uun ergattu alli gadi jala walitti tokkoleetti gootatti deemuu barbaada gadi. Isiidhaatu yoo adeemtoo fi dalasiisaa raasi nama gaafadheera. Hamma itti xumuramuun beeku warra isiin porosesii xumuratti dalattee deemtisa rakkoo qabu abshiru. Tole galatoomi si jedha dhugaa rabbi bakka rakkoon qabu nan ergadha sarraafaa. Abshir rakkoo qabu sarraafaa ergadha. Tole galatoomi baay'een si galateeffadha onnee mokoraan si jaalladhaan siin jedha nan sobe biraankiidha sagalee kee waraabaa jira. Baik biraanki jedhan kee akka kalli baagadamaa dubaraan ta'utti inni gammaddatee biraanki nagoota biraanki jedhan kee akka ishee yaadatamaa yaakilli. Wallaahi ammuma kee baruufani maashaallah wallaahi na birriin barbaadu qaba. Arjaanan keeshee wallah arjaanan. Galatoomi dhugaa rabbi baay'een si galateeffadha raadoo ko dhugaa rabbi onnee mokoraan si jaalladha. An arge torbee tokkooti itti yaadaa jira akkamatti irra qabadda raadiyaa jedhe. Wallaahi YouTube irraan gadhiisa sagalee kee kana. Amma sagalee kan koduraa kan kee wanni argatanii kan Laa wallaahi maali dhugaa rabbi waan gaarii dubbatte gara akkati garaa raaftu ilaaluufanii mali. Mana lupa jiran kiraanki nama godhaa yaakiin namni nagaa bultee sabaa ta'e kan bulta kan wanta nama jedha. Isiin nama kiraanki nama godhuudhaatti sagalee hirriba kanaani. Akkuma fakkaatu kana ija kan nyaataaf irratti dhiyeessu. Anoona diddansee beekaan kuma fursiin jedhe ammatuma liqeeffadhe kuma tokko kuma lama liqeeffatu malee namni kuma fur reaalli kuma fur hedduu baay'eedha akkamitti reaalli kuma fur ishinaa jette garuu. Waan lafa jirtu malee kan jirre waan godhadha. Waan lafa jirtu osoo jirre akkamitti godhadha eentira. Dhugaa rabbi hedduu galatoome baay'een si jaalladha raadoo. Ishee mootii sagalee kan godhu dhiyeessan ishee duraati. Wallaahi gadi inni salaa kun ijoolleen dhaggeeffachaa jiru sagalee galaa ijoollee. Maashaallah laalaa dhugaa rabbi ijoollee arsii akka isaatti garaa laafan wallagga arsii. Ijoollee arsii akka isaatti garaa laafan ammatu nanoo iraftiin fudhadhu ijaazaan birrii kana si duraa fudhadhee cillitanii akkam goota. Isitti na qabatta. Maal birrii nama murii badaaru dalagee kan halaa. Waktu kerja itu umum berbanding dengan Kongo. Mucaan kunoo ijaazaan baatu mucaan kunoo hin dhuftu wal argaas hin jirru birrii kana duraa fudhattee kuttillee jettee yaada keessan naanneeffattu. Maashaallah wallaahi ijoolleen arsii baay'ee garaa laafu nama akka keetii dhuunfa baay'ee tubboo. Amma sagalee kan koo godhee gaagarii si fayyadu. Kuna YouTube irraan gadhiisa nama hedduu nama of jalaa qabu daawwatanii dhaggeeffatanii dhugaa rabbi. Ilaa kotta irraa dhiqeeffadhaa warri barbaadan mucaan gara laaftuudha. Wallaahi gadi dhiisa raadoo kophaa dhigamaalu. Akka YouTube irratti dhaggeeffadhu sabiskiraabii kana irraa deeffattaa? Na wallaahi maali ijoollee warri kaan iyyuu narraa deeffatanii garaana gubbaa jiru ammati achirraan gadhiisaati achirraa dhaggeeffadhu waan gaarii dubbattee waan bareedaadha. Isa wayyaadaa buleena biraankisi gochuuf har'a torbee meeqa argin biraankisi godhadhee yaade naa qabamuu didde malee. Wallahi yaada ona ole ganama kana sirriitti godhachuun qaba subscribe
Ati هذا بلغت فرق فلا تجاه تقصد eessatti miidhaan irraa kaffalattu? فلا تعجب عليه بالنبي سجل من كوشه Sagalee kee gadi inni isaa bakka chaa'oo jedhi siifan dawwalaa ashii booda. سجل هو اللي من الشيء ما جانكر Eeshi bakka chaa'oo jedhi galatoom immoo hedduu tokkoon si galateeffadha dhugaa rabbii. أي جلس الرامي كان داود Tole nagaan ol isiin dawwalaa booda. Dhugaa rabbiin handinne ilaalaa gara laafummaase baay'ee gara laaftii isiniin jedha. Wanti siyaara nagaan sun seen ol hordoftoota bukkeetti jedhee yaadee ture. Garuu isheen naaf laatti dhugaa rabbii gara laafetti wayitin amma akka keetiin dhufa baay'atuun siin jedha raadiyoo koo hedduu tokko galatoomii baay'ee si jaaladha baay'ee si kabaja yaada kuma furu jechuun har'a gara birrii 100 ta'a siin kenna naan jette kanaaf iyyuu baay'ee nan karakkarree kanaan duras akkasuma harkaa fudhadheen deebise kanaaf jettee na amantee jirti hedduu tokko galatoomtu baay'een ishee galateeffadha siniin jedha hordoftoota koo utuu tokko tokkooti hirrinchicha dhugaa rabbiin illee nama raftii fudhatee deeme birrii kana kaffaluuf miti nan shakkines isheen garuu siifin kenna naan jette hedduu tokko galatoomtu siniin jedha laala amma karaa doonuuf baay'adhaan siniin jedha baay'een jaaladha mucaa arsiiti jechuudha baay'een kabaja baay'een jaaladha durumaaniyyuu amma immoo sarara caalaayyuu kabaji kootti buufee jaalalli koo hedduu dabaleefi jiraan siniin jedha yoo isinitti tole daawwadhaati laayikii naaf godhaa akkasumas immoo yaada keessan naaf barreessuu hin dagatinaa yoon balleesse immoo dhiifama naaf godhaa isiniin jedha chaa'oo nagaan turaa galatoomaa.